Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii harma waa'ee marii Somaaliyaa fi Itoophiyaa biyya Turkiyee keessatti taasifame xumuramee jira. Isaan wal qabatee jechuudha waan isin biraan ga'u qabaa viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'e waan ta'eedhaa fi subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf yaada babbareedaa isin biraan ga'aa jira waan ta'eef isin immoo waliif share gochuun chaanaalii kana guddisuu hin dagatinaa. Kanarratti immoo deebi'ee jechuudha yaada Jawaar Mohammad barreessellee guyyamaadha kana kan isin biraan ga'u ta'a. Isin subscribe, share, like, comment gochuu gonkumaayyuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha ibsa baasanii jiru jechuudha. Ibsi akiraarrallee baasee bahee jira. Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin illee bahee jira. Ibsichi kan inni jedhu jechuudha marii jalqabaa kana irratti wal hubannoon akka uumamee fi marii itti aanu jechuudha biyyuma Turkiyeetitti magaalaa Akiraa keessatti jechuudha onkololeessa dhufu akka itti deebi'amuu fi marii kana irratti illee hamma tokko waliigalteen akka uumamuu danda'amuu fi rakkoo siyaasaa yookaan immoo geopolitical tension gaanfa Afrikaa kana akka furuu danda'amu abdiin kan irratti horatamedha jechuudha. Kanaaf kun kanuma waan gaariidha jechuudha. Kan waan wal qabatee akkuma beektan Jawaar Mohammad kaleessa irraa qabee dheengadda irraa qabee gaafa jalqabu marii kun eeggaluu irraa qabee yaadota adda addaa barreessaa jira. Har'allee jechuudha erga isaan xumuranii ibsa baasaniin booddee barreeffama gabaabaa tokko barreessee jira jechuudha. Kanaafuu barreeffamni isaa immoo maal akka jedhu jechuudha ani gabaabsee afaan Oromootitti deebisee isin biraan kan ga'u ta'a. Isin immoo akkuma baratame jechuudha subscribe, share, like, comment gochuun immoo hin dagatinaa isiniin jechuudha. Kanaaf yaada baay'ee murteessaa ta'e tokko yaada jiddu galeessa ta'e Jawaar Mohammad akkuma beektanii yeroo hundaayyuu maal qabataa yaada jiddu galeessa ta'e qabatee deemaa jira jechuudha. Yeroo tokko amma namoonni baay'een maal jedhu sila Jawaar biltsiginnaa ta'e haga jedhu itti gahaa jiran jechuudha. Hin fakkaata amma yaadni inni dhiyeessullee jiddu galeessummaan isaallee waan mootummaa kana deeggaru fakkaata jechuudha. Garuu amma mootummaa kana deeggaruu fi dhiisuu osoo hin taane dhimmi kun dhimma biyyaati. Dhimma biyyaa irratti namni kamuyyuu yaada wal fakkaataa qabaachuu qaba. Keessumattuu jechuudha ulaan galaanaa kun uummata Oromootii fi Sumaalee Itoophiyaa keessa jiraniif bu'aa guddaa buusa. Ikoonomikaalii, poolitikaalii, sooshaalii bu'aa guddaa buusa waan ta'eedhaa fi kanarratti namni hunduu yaada wal fakkaataa qabaachuu qabna. Yaada biraa irratti illee yaada garaagarummaa kan qabaannu yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu waan Jawaar jedhu kallattimaan itti seenee kan isin biraan ga'u ta'a. Haga dhumaatti na dhageeffadhaa. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf amma mee gara yaada Jawaaritti kallattimaan kan seenu yoo ta'u Jawaar Mohammad jalqaba irratti maal jedheen marii jalqabaa kanarratti waliigaltee irra ga'an jedhanii eeguun jalqabumattuu waan dhugaa irraa fagaate jechuudha. Namni hundillee kanuma eegaa jechuudha. Marii jalqabaati marii jalqabaa irratti waan tokko irratti wal hubatan jedhameeti eegama maree jechuudha. Marii jalqabaa irratti waliigalan jedhanii eeguun waan yaadamu miti. Jawaarillee yaaduma kana ibsate jechuudha. Garuu jedhe haa ta'u malee jedhe ammallee sufeetumaan jechuudha. Haa ta'u maree mariin jalqabaa kuni isteeppii tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisee jira jechuudha. Maal jechuudha? Miira wal dhabdee, miira olola irratti afuufuu, miira lolaasan tasgabbeesseetiniin miira waliin marii, walitti dhufeenya, miira hariiroo, miira waliin haasa'uu gabbisaa jedhe jechuudha. Sadaffaratti ibsa immoo kan inni baaseen jedhee tokkoffaatti waan inni galateeffate jechuudha. Tokkoffaa ibsa waloo waliin baasuu guyyaa itti deebi'anii waliin mari'atan beellamachuun kun waan akkanumatti waan salphaan dhufe osoo hin taane dippiloomaasii cimaa dalagamee bu'aa dippiloomaasii cimaa dalagameeti.
jedhee waan kanallee ibsee jiraachuu waan kanallee dinqisiifatee jiraachuu dippiloomaasii bu'aa dippiloomaasii akka ta'e wanti kun jechuudha. Akkasumatti lafumaa ka'amee sadarkaa kanarra ga'uun ittiin danda'amne dubbatee jira jechuudha. Itti aansee kan inni jedhe Turkiyyaan jechuudha waltajjii waliin marii akkanaa kana jechuudha qopheessuun isiitii fi baay'ee galateeffatamuu kan qabdudha kan jedhedha. Garuu dhumarratti jechuudha dhaamsa dhaame jechuudha mootummaa Somaaliitillee fi mootummaa Somaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaatiif illee dhaamsa dhaame qaba. Dhaamsi isaa kun maal jedha jennee yoo kan laallu ta'e dhaamsi isaa kun yeroo itti aanutti jechuudha tarkaanfii gaarii kanaa fi mootummaan Somaaliyaallee mootummaan Itoophiyaallee deebii gaarii ta'e kennuudhaa fi kutannoo qabaachuu qaba kan jedhudha. Nullee kanuma jennee eeyinaa. Kanaaf yaadni Jawaar Mohammad kenne kana fakkaataa. Isin immoo subscribe, share, comment, like gochuudhaan raabsuu hin dagatinaa. YouTubein kun YouTubee keessanii kiyyaa miti jechuudha. Kanaaf YouTubee keessan immoo guddisaa isiniin jedhaa. Nagaa ta'a ulfaadhaa amma deebinee wal agarruutti.